السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جمّتشو تيسن كفلبوني. ودو جمّتشيس. بجمّدن بجمّني. المام مسلم أخم بيام باجرتنون دخسن. ربي تكنولوجي ببلسه. حديثا في قرآن منتيني برچونو فلافسه. قالني هاجو جتشا. إيجاسي شكن كينيا غرغدو. مركز الوالفجري. لين سرتنو فندسنيف. قالتو ما جتشوني بربانا. يوم كان كوفا. مركز الوالفجري كنمنان. هنگاخون قرو نندق فردان hinjirtu saa barnootaan naddabre hinjirtu saatii 24 qara'uu dandeessa qorraatu najjira arra hin danda'uun hinjirtu achuma kumbula kee jala teessee qara'uu dandeessa barnoonni barnoota ta'ee osoo jiru addatti garuu carraa sheekkan sheekkotaa irraa barachuu argachuu keessantu namatti tola akka Sheekh Jamaal Baddeessa, Sheekh Muhammad Arroyle, Sheekh Muhammad Jamaal Baddeessa, Sheekh Muhammad Ibrahim, Sheekh Muhammad Nur Bale, Sheekh Muhammad Amin Jimma, Sheekh Abdul Ghaffar Bale, Sheekh Abdul Hamid Bakri, Sheikh Abdurrahman Qasim, Sheikh Ibsa Jamal, Sheikh Idris Qobbo, Sheikh Umar Usmail, Sheikh Ibrahim Muhammad, Sheikh Usmail Tahir, Sheikh Wal Asr, Sheikh Muaz Miftah, Sheikh Riyad Abdullah. Sheikh kan gurguddan baay'inni isaanii namoota 50 gahan ijoollee teenya barsiisuudhaaf qophii isaanii xumuranii jiranii markazul wal fajrii qunnamuu qofaatu sirraa eegama markaza wal fajrii qunnamnaan karaa salphaa ta'een barnoota armaan gadii kana harkachuu dandeessa kitaaba aqiidaa kitaaba hadiisaa tafsiira qur'aanaa kitaaba siiraa kitaaba nahwii ahkaama tajwiidaa lafzii qur'aanaa kitaaba guddisa ijoollee qubee afaan oromoo lugaa afaan arabaa mustalahaa fi fedhii teessan eeguu kitaaba sunanus sittaanii barsiisnee isiniin jechaa jiran yoom kana qofa barsiiftuu shamara tan ilmiidhaan guutamtes ni qabne isiniin jechaa jirani koottaatii irraa baradhaa markazul wal fajri qunnamuuf karaa chaanaala watsaappii keenyaatiin galmaa'uudhaaf lakkoomsa bilbilaa duwwaa 923600085 irraan deebi'aa duwwaa 923600085 galmee yeroo hunda akka jiru isin beeksifna qottaatii galmaawaa irraa fayyadamaa isiniin jenna assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu